jalqabarratti hangafoota oduu lammiileen miiliyoona 3.4 carraan hojii uumame ministeera hojii fi ogummaati. Pirezidaantiin Erdogan gita isaanii Indoneeziyaa Prabowo simatan. Barattoonni musliimaa heera mootummaa biyyattii kabajanii bulan qaamolee mootummaa heera mootummaa biyyattii beekamtii dhorkataniin barnoota irraa ari'aman. Dargaggoon kabajaa Rasuulaa sallallahu alaihi wasallam tuquuf yaale seenessaa Asraatii godina Iluu Abbaa Booritti hidhaan adabame. Mootummaan Itoophiyaa qorannoo shororkeessummaa gaazexeessitoota EBS irratti gaggeeffamaa jiru akka dhiisuu CBN gaafatan. Koomishinichi naannoo Amaaraatti qaamolee hidhatan bosona jiran irraa ajandaa fudhachuuf akka haala mijeessu ibse. ONLF dura ta'a eeggata haaraa muude murni paartichaa biraa sochii kana mootummaan kan deeggarame jechuun balaaleffate. Ashamaa harkaa fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota toora YouTube chaanaalii Ardii Miidiyaa Neetwoorkii akkuma san toora pilaatfoormiiwwan garaagaraa kan akka TikTokii, Telegiraamaa fi Feesbuuk peejiidhaan hordofaa jirtan nageenyi Rabbii Waaqaa bakka jirtanitti isin haa qaqqabu. Amma bal'ina oduu guyyaa irraatiif qabannetti ceenam. Lammiileen miiliyoona 3.4 carraan hojii uumame ministeera hojii fi ogummaa. Ji'oottan 9 darbanitti lammiilee miiliyoona 3.4 carraan hojii uumamuusaa ministeerri hojii fi ogummaa aadde Mufariyaat Kaamil ibsaniiru. Manni maree bakka bu'oota uummataa yaa'ii idilee 23ffaa ta'een raawwii hojii ministeera hojii fi ogummaa bara baajata 2017 ji'oota 9 darban dhageeffateera. Damee qonnaa tajaajilaa fi indastiriin lammiileen hedduu fi carraan hojii uumamuu isaa ministeerri hojii fi ogummaa aadde Mufariyaat mana marichaaf ibsa kennaniiru. Yaa'icha irratti walitti qabaan koree dhaabbii dhimma misoomaa humna namaa bobba'insa hojii fi teekinooloojii Nagarii Leencoo Dr. Gamasaaniin ministeerichi riifoormii fooyya'insa tajaajila mootummaa hojii irraa oolcheen lammiileef carraa hojii uumuu fi itti fayyadamaa teekinooloojii akka ciminaatti kaasuu isaanii mana marichaarraa odeeffanne. Oduu biraatiin pirezidaantiin Erdogan gita isaanii Indoneeziyaa Prabowo simatan. Pirezidaantiin Turkiyyee Rasiib Xayyib Erdogan pirezidaantiin Indoneeziyaa Prabowo Subiyaantoo Ankaaratti simatamaniiru. Biyyoonni lammiileen hariiroo waggoottan dheeraa lakkoofsisee kan qaban yoo ta'u, dhiyeenya kana Erdogan Indoneeziyaa daawwachuun kan yaadatamudha. Kibxata darbee garas kan imalanii fi daawwannaa guyyoottan kana booda kamisa har'aa Ankaaratti haasaa kan taasisan pirezidaantiin Indoneeziyaa Prabowo Subiyaantoo Nu'ii fi Turkiyyeen walitti dhufeenya waggoottan dheeraa lakkoofsisee kan bara mootummaa Usmaaniyyaa eegalee qabnu hin dagannu. Hariiroo seenaa nu gidduu jiru ni yaadanna, daraanis ni cimfanna jedhan. Odeeffannoon Anaadooluu irraa argate akka mul'isutti Prabowo Subiyaantoo daawwii fi marii Erdogan waliin taasisaniin dabalatatti waltajjii dippiloomaasii Antaaliyaa 2025 kan jimaata borii irraa eegalee guyyootan 3 gaggeeffamu irratti ni hirmaatu jedhame eegama. Pirezidaantiin Indoneeziyaa Prabowo Subiyaantoo waltajjiilee biyyaa fi addunyaa irratti weerara Izraa'el Gaazaa irratti gootu balaaleffachuuf deeggarsa lammiilee Falastiin godhaniin hoogganaa baay'ee beekamanidha. Oduu biraatiin barattoonni musliimaa heera mootummaa biyyattii kabajanii bulan qaamolee mootummaa heera mootummaa biyyattii beekamtii dhorkataniin barnoota irraa ari'aman. Barattoonni musliimaa manneen barnoota magaalaa Aksum hijaaba isaanii uffatanii akka baratan manneen murtii murteessullee hanga ammaatti manneen barnootaa murtoo mana murtichaa hojiirra oolchuu waan didaniif barattoonni gara mana barnootaa seenuu hin dandeenye. Naannoo Tigraayitti murtoo manni murtii aanaa magaalaa Aksum barattoonni musliimaa manneen barnootaa magaalichaa keessatti baratan
hijaaba akka hin uffanne dhorkuu akka danda'an cituuf barattoonni hijaaba uffatanii akka baratan murteesse raggaasiseera. Manni murtii zoonii giddu galeessaa raggaasiseera. Ta'ullee murtoon manneen barnootaa mana murtii aanaa magaalaa Aksumii fi manni murtii zoonii giddu galeessaatiin dhorkame kun hanga ammaatti manneen barnootaatiin hojiirra oolmaa dhabuuf barattoonni gara mana barnootaatti deebi'uu dhabu odeeffannoon Ardii Miidiyaan mana maree dhimmoota Islaamummaa naannoo Tigraay irraa argate ni mul'isa. Manni maree dhimmoota Islaamummaa naannoo Tigraay hanga mirgi barattoota Musliimaa kanneenii kabajamee fi nagaan barattoota isaanii itti fufanitti himaticha hanga mana murtii olaanaatti akka itti fufu ibseera. Barattoonni Musliimaa manneen barnootaa magaalaa Aksum garaa garaa sababa amantaa isaaniitiif qofa erga barnoota irraa ari'amanii baatiiwwan hedduun darbuun ni beekama. Dargaggoon kabajaa Rasuulaa sallallahu alaihi wasallam tuquuf yaale seenessa Asraatii godina Iluu Abbaa Booraatti hidhaan adabame. Dargaggoon kabajaa Rasuulaa sallallahu alaihi wasallam tuquuf yaale seenessa Asraatii godina Iluu Abbaa Booriitti hidhaa waggaa tokkoo fi ji'a jahaatiin adabamu manni maree dhimmoota Islaamummaa godinichaa ibsa baaseen beeksiseera. Ibsicha akka kanaa gadiitti dhiyaateera. Mucaan maqaan isaa Seenessaa Asraatii jedhamu kan guyyaa dheengaddaa jibba amantaa Islaamaa fi arraba Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam irratti afaan darbee akkasuma qorannoon yeroo taasifametti amantaaf amantaadhaan ummata walitti buusuuf kan socho'aa ture yoo ta'u, ummata godina Iluu Abbaa Boor waliin jiraatee nageenya isaa kabajjatee amantaa isaa waliif kabajjee jiraataa ture bo'eessuuf hojii mana godhatee socho'aa ture. Karoorri isaa irkaa fashalaa'uun guyyaa har'aa 2/8/2017 godina Iluu Abbaa Boor mana murtii aanaa Hurrumuutti hidhaa waggaa tokkoo fi ji'a jahaatiin adabamee jira. Akka kabajaan Nabii Muhammadii nagaa fi rahmanni Rabbi irraa jiraatu murtiin kenname gahaa fi walgitaa ta'uu baatus olaantummaan seeraa kabajamuu isaa nu jira. Galatooma namni kun adabbii seeraa argachuun isaa dirqamaa fi waan guddaadha. Akka barbaadan afaan balagataatiin ummata nagaa jiru walitti buusuuf carraaqanii hawaasa nagaa barbaadu nagaa dhoowwanii nagaa karaarraa socho'uun hin danda'amu waan ta'eef ammas gara fuulduraattis kana hubachuun barbaachisaadha. Qaamoleen kana hordofatanii akka dhugaan qoratamee bahuuf hawaasni hin burjaajofne gootan majliisa godina Iluu Abbaa Boorii fi aanaa Hurrumuu akkasuma bulchiinsa godina Iluu Abbaa Boorii fi aanaa Hurrum, qajeelcha poolisii godina Iluu Abbaa Boorii fi aanaa Hurrumuu, abbaa alangaa godina Iluu Abbaa Boorii fi aanaa Hurrumuu, dhimma nageenyaa godina Iluu Abbaa Boorii fi aanaa Hurrumuu akkasuma ijoolleen kallattiidhaan waan kana hordofaa turtan hawaasni aanaa Hurrumuu wanti kun akka nagaadhaan fiixaan bahee xumuramu taasistan hunduu galatooma. Wachiisa gara fuulduraattis amantaa waliif kabajaa deemuun yeroo namni dhuunfaa yaada mataa isaa fuudhee kan ummata bal'aa gochuu barbaadu hawaasni keenya akkasuma saaxiluun yeruma sanitti eeruun kenname akka inni to'annoo seeraa jalaa oolu taasisuudha jedha ibsi mana maricharraa bahe. Mootummaan Itiyoophiyaa qorannoo shororkeessummaa gaazexeessitoota EBS irratti gaggeeffamaa jiru akka dhiisu CBJ'n gaafate. Koreen eegumsa gaazexeessitoota CBJ'n mootummaan Itiyoophiyaa qorannoo yakka shororkeessummaa gaazexeessitoota EBS torba irratti gaggeeffamaa jiru akka dhaabu gaafate. Hanqina naamusaa gaazexeessummaa uumameef deebiin laatamee madaalawaa miti jechuun ibseera. Dhaabbatichi sanadoota mana murtii gamaggamee waabeeffachuun poolisiin gaazexeessitoonni kunniin gareewwan finxaaleeyyii naannoo Amaaraa keessatti socho'an waliin qindoomuun wal dhabdee kakaasuu, heera mootummaa balaadhaaf saaxiluu fi mootummaa humnaan kuffisuuf yaalan jechuun himachuu ibseera. Qindeessituun sagantaa Afrikaa CBJ kana taate
Mutuki Mumoo EBS irratti duraanuu tarkaanfii bulchiinsaa fudhatamuu eeruun himannaa shororkeessummaatiin gaazexeessitoota hidhuun hanqina naamusaa gaazexeessummaa uumameef deebii wal madaaluu miti jette. Komishiinichi naannoo Amaaraatti qaamolee hidhatanii bosona jiran irraa ajandaa fudhachuuf akka haala mijeessu ibse. Komishiiniin marii biyyaalessaa Itoophiyaa dhalattoota naannoo Amaaraa sababoota adda addaan hidhamanii jiran kanneen hidhatanii bosona seenan akkasumas kanneen biyya baqatan waa'ee naannichaa fi biyya isaanii irratti yaada akka laatan haala mijeessuuf hojjechaa jiraachuu beeksise. Komishiiniin marii biyyaalessaa naannoo Amaaraatti hojii ajandaa walitti qabuu gaggeessaa jira. Haaluma kanaanis guyyaa har'aa mariin qooda fudhattoota hirmaachisee taa'amuu eegalee marii qooda fudhattoota kanarratti haasawa baniinsaa kan taasisan komishiiniin Malaakuu Walde Maariyaam komishiinichi kana hojiirra oolchuuf kutannoo akka qabu mirkaneessaniiru. ONLF duraataa eeggata haaraa muude. Murni paartichaa biraa sochii kana mootummaan kan deeggarame jechuun balaaleffate. Adda bilisummaa biyyaalessaa Ogaaden ONLF gochoota tokkummaa addichaa balaadhaaf saaxilan jedhee eeruun dura taa'aa paartichaa Abdurrahmaan Mahadii aangoo irraa kaasuun bakka isaanii Abdul Kariim Sheek Musee dura taa'aa eeggata gochuun muude. Paartichi Abdurrahmaan Mahadii bara 2018 gara Itoophiyaatti erga deebi'ee asii qabsoo karaa nagaa geggeessuuf waadaa uummataaf galee hojiirra akka hin oolle hojjechaa tureera jechuun himate. Haa ta'u malee murni ONLF kan biraan walgahii Jijjigatti geggeeffame paartii badhaadhinaa biyya bulchaa jiruun kan qophaa'ee fi bulchiinsa naannoo Sumaaleetiin kan mijeeffame ta'uu fi kaayyoon isaas amanamtoota sirnichaa muuduuf akka ta'e himateera. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota toora YouTube chaanaalii Ardii Miidiyaa Neetwoorkii fi pilaatfoormii garaagaraatiin hordoftan oduun keenya har'aaf qabannee kanuma hanga oduu fi odeeffannoo biraa qabannee dhiyaannutti nagaatti nuuf tura.